Qabeenya dhabus garuu morman dhabu. Jecha tokko kan seenaa raasuu danda'u. Dargaggoo dhugaa eeguuf wareegamoof gochuuf filate. Kun seenaa gooticha qabeenya warqee hin qabneeti. Soba dhugaatiin injifate diggaasaa qooda. Yeroo abbootiin murtii maxxaan gowwoomfaman dhugaan jallifamee sobni leellifamu inni isa gurguramuu didedha. Yeroo hunduu jiruu akkuma jirutti fudhatan diggaan dhaabbate anin badu koota jedhadha. Kun seenaa darbe miti, barnoota jireenya har'a nu ilaallatudha. Maarree kabajamtoota keenya baga nagaan gara sagalee kitaabaatti, sagalee dhugaa, sagalee goototaa, sagalee Oromootti dhuftan isiniin jenna. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuu akka hin daganne. Deemsa dubbii gara manaatti yommuu deemu lafti isa jalaa duubatti waan hafte hin fakkaattu. Sammuun isaa gara fuulduraatti fiiga. Bakka murtoon isaa itti sambisu. Gama bitaa laga gogdee, gama mirgaa muka odaa duwwaa. Uffanni baala qilleensa keessa iyyuu isa sodaachisuu hin dandeenye. Namni akkasitti sargee kuni nama socho'u miti, nama murtee fe'atee deemu fakkaata jedhu silaa. Akka fakkeenya gadaa durii sanatti namni murtii jalaa hin baane diggaanii bakka rakkoon jiru hin fagaatu. Kan inni fagaatu soba namoota tokko irraa. Beeka ture guyyaa har'aa akka qilleensi jijjiiramu, haalli jijjiirama isa eegaa jiraachuu beekateera. Jijjiirama jaarsi tokko dubbii haqaatii fi dhaabbachuu dhabuu isaa. Jijjiirama mootii daandii sobaa qopheessisan. Jijjiirama sabni arrabsoo keessatti cal'isuu isaanii. Diggaaf garuu tokkoyyuu haalaan hin dhibamne. Loon hin qabu, garuu sodaa hin qabu. Warqee hin qabu, garuu sodaa sobaa hin qabu. Kan inni qabu tokkodha. Sammuu nama muddisiisuu danda'u, murtee dhugaa nama hin gurgurre ta'uusaa. Maarree gara manaatti dhiyaateera. Lafti tasgabboofteetti, garuu garaa isaatti duulli ni ka'a. Namni hundi akka halkan kun tasgabbaa'etti ilaala. Garuu namni tokko cal'isee hin jiru. Diggaanii waan ta'u hunda beekateera. Rifeensa tokko irraa eegalee hanga lafee garaa isaatti badiin mootichaa, sobni jaarsolii fi murtiin haqaa raafamuu hundumtuu akka bokkaa dukkanaa isarratti walitti qabamanii jiru. Hanga karra mana isaa ga'utti dubbii inni ofiin jedhu tokko qofa ture. Dhugaa dhoksuun nageenya hin fidu. Maadhi amma mana ga'e. Ammas garuu tasgabbiin isa bira hin geenye. Badiin har'a hojjette halkan keessa taa'ee si eegaa miti kan jedhanire. Gaafa jaarsi sobaa oole. Bara sana nooleen tasgabbaan turre. Akkuma ibiddi baala gogaa bubbee sirrii eeguu jalatti dhokatee jiru. Lafa cal'iste kana jala wanti hammaachaa dhufaa ture jira. Jaarsoliin warra seera gadaa eeguuf dhaabbatanii
guyyaa sana garaa isaanii keessatti waan haaraa qabatanii dhufani. Dhugaan akkuma duraan isaan wajjin deemu har'a isaan wajjin hin dhufne. Maarree namoonni odaa jalatti walitti qabamaniiru. Jaarsoliin walitti rikkatanii ija keessa wallaalu. Akka waan ba'aa guddaa wayyaa jalatti dhokfatanii. Warqeen mataan loogiin bakka qulqulluu suuta jedhanii seenanii wayiti alarraan beeksisu. Ta'us garuu faawundeeshinii bu'uura isaa baqaqseera. Guyyaa murtii sana jaarsoliin tokko tokko kennaa mootichaa dhoksaan fudhataniiru. Afaan isaanii cal'isus murteen isaanii ummanni walitti qabamuun dura murtaa'eera. Dhugaan duraan akka guyyaatti ifu amma akka kirrii buruushii jidduutti baddee taate. Ilaalchi isaanii jijjiirama. Haqni isaaniis dabuu jalqabe. Eenyuyyuu hin argine. Mootichi durumaan dursee korma bosona keessatti dhokfatee qopheeffateera. Qophii aarsaa sobaa dhiiga dhugaaf dhangala'e fakkeessuuf. Kormi suni homaan turre. Maallaqa sobaan bareechanii dhugaa fakkeessan malee shira guutuu waggaa guututti hadame. Aadaa fakkeessanii sobuuf burjaajeessuu fi yeroon sirrii eegamaa fi jirtu wayi. Jaarsolii kakuu qulqulluu eegdonni kennaa sobaa fudhatanii afaan tokkoon walii galan murteessanii. Namni dura dhiiga dhangalaase abbaa horaa ta'a. Garuu dhiiga dhangalaasuuf namni dursee ana jedhe hin jiru. Sodaan yaaddoon iddoo dhuunfateera. Hunduu wanti sirrii hin taane jiraachuu hubataniiru. Diggaan goge harka duwwaa waliin dhaabbateera. Yeroo kana hubannoo sirrii taate. Kun maladha. Dhoksaan irratti hojjetame. Ani loon hin qabu. Korma harkisee fiduu hin qabu. Jechaa kuma ibiddi ho'aa sirriitti beektutti hubannoo gaarii hubate. Garuu dhugaan inni qabu kormaa fi warqee mootii mararra ulfaataadha. Harki mootichaa sobni jaarsolii hallumdumtuu lafa bu'iitti mul'ate. Sammuu diggaa keessa yaada tokko qofa ture. Yaada tokko qofatu dhagahama. Har'a lafa kanarratti namni tokko ni du'a. Nama kam akka ta'es dursee beekateera. Kana booda duubatti deebiin tasuma waan hin yaadamnedha. Marree kabajamtoota daawwattoota keenya seenaa diggaa saaquu paartituu jennee itti isinii fufna. Waan wajjin bohaartaniif kabajamaa isin jecha viidiyoo keenya yoo jaalatan like, share, subscribe gochuu keessan akka hin daganne. Kun sagalee kitaabaati. Sagalee dhugaa, sagalee goototaa, sagalee Oromooti. Isin jaalanna horaa bulaa.